hayyee hordoftoota keenya egaa ammaan tana dorgommiin ta godinaalee akkuma qophoofteetti jirti gama shamarraniitiin ammallee isin dhiyeessaa jirra. Dorgomtoota gama shamarraniitiin naannoo godina 5 bakka bu'anii warreen dorgommii asirra dhiyaatan kunoo as jirani isaan kana hunda laakunoo kun isiintun dorgomtuu godina Shawaa Bahaati. Shawaa Bahaa bakka buutee dhuftee jechuudha dorgommii fiigichaa atileetota jechuudha. Dorgomtuu godina Jimmaati. Isiintun Jimma bakka buutee dhuftee. Dorgomtuu godina Arsii Bahaati. Arsii Bahaa bakka buutee dhuftee jechuudha. Dorgomtuu godina Harargee Lixaati. Harargee Lixaa bakka buutee dhuftee fiigicharratti. Godina Arsii Lixaati. Dorgomtuun tun Arsii Lixaa bakka buutee dhuftee jechuudha. Harargee Lixaatii fi Arsii Lixaa Arsii Bahaa godina Jimmaa Shawaa Bahaati. Mee dorgomtoota keenya kanaa wajjin isaanillee akkuma dhiiraa sanitti hoggu 5 dirree tanaan shirjaanii deeman ka tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaa bee boodarratti waancaa addaa badhaasa mee dorgommii kana nama moo'ee waancaa fi meedaalaa fi kana jiraa jechuu ta godinarra jiraa sanboodaan ta naannoo dabarra waan taateef isaanii wajjin mee turtii gaarii siin jedhu. Qophaayi akka lama sadii. Kalama sadi apure maratoni katamore. Kalama sadi apure nirga gore bita gore. Sama it ousa sosoha shepisa. Gimnastik jabesa ireke sentinsa. Amile kanaf. Amile. Wanda atam. Dorgomtuun godina Shawaa Bahaa sadarkaa tokkoffaa dorgomtee tan harkatte Dastuu Ibro Jaaniin. Dorgomtuun sadarkaa lammaffaa baate godina Jimmaati.
godina Jimmaa sadarkaa lammaffaa baate kun olaal shamarree akkana laaltanii gartan tana Daraartuu Musaa ja'aniini. Dorgomtuun sadarkaa sadaffaa baate dorgomtuu godina Arsii Bahaati. Arsii Bahaa kunoo shamarree akkana laaltanii gartan tana Dastuu Abdallaa sadarkaa sadaffaa baate jechuu isiin tun wandaatam jennaani. Dorgomtuun sadarkaa afuraffaa baate kun olaal isii laaltanii akkana gartan tana godina Harargee lixaa maqaan isii Bashaatuu Ismaa'eel jaaniini. Dorgomtuun gama macarrashaa godina Arsii lixaa gama fiigichaatiin fiidee gama macarrashaa tan baate. Hayyee hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanu dorgomtoota keenya dorgommii kilabii Boonsaa TV qopheesse xumurree jirra. Hanga dorgommii Itoophiyaatti walitti dachaanutti nagayaan nuuf turaa isinin jenna. Hanga dorgommii marsaa lammaffaa kilabiin Boonsaa TV isinii qopheessu walitti dachaanutti nagayaan nuuf turaa isinin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.